dura gaafa wayyaanedha dhaaba kana takka dhaaba keenya jenneen hin beeynu osoo garaan keenya nu fudhatin yeroo hedduu hojii turre dhaaba kana fudhachuu dadhabne jecha dhaaba kana kan fudhachiise tokkoffaan umrii rabbi isaa dheeressu Lammaa Magarsaati. lammaffaan namni dhaaba kana jala nu jilbiifachiise Jawaar Mahaammadi. sadaffaan doktora keenya kabajamoo muummicha ministeera Abiyyi Ahmad. arra waan nu dhibee takkaa jira baga wal garre silaahu maakalaayi cuftan namni waa dubbate dur maakalaayi seena arra maakalaayi muuzeemii gootan jechuu dhageenya kijibaa ta'uu dhugaa ta'uu gaan beeynu maakalaayi muuzeemii ta'ee jechaa dhageenya qiliinxoo qofaa hafee jedhan innilleen boodanuma cufama gaafa sirni kun sirrii lafa qabate kanaaf waan tokko kan nu dhibee jira isa dabalamuu juusan dhimmi dabalamuu juusan maaliif maaltu walitti dabalamaa jarri keenya nuun galle maaliif maaltu walitti dabalamaa waan juu nu dhibu jira ummanni Oromoo eega dubbiin Aggaamii Jawaar Mahaammad geggeeffamte booda ija hamaan isin laalee jira isinitti aaree jira ummata onnee ummataa keessaa sossootanii jirtan waliin sobnu rabbiin haqa jaalata isiniif jecha fuula keessaniif jecha rabbii guddaan dhabnu arraas Mallas Zeenaawi namni fuula dura taa'ee nu dubbisi jeeni itti dubbate tokko ana gaafa warri amantaadhaa biyya Lubnaan irraa dhufe rabbii jii nu jenneeni Mallas Zeenaawi nu dubbisuu dide guyyaa shan achoollee guyyaa torbaffaa iskiriinaa nu dubbise iskiriina keessaan maal jecheeni keenya si Adam Tuulaa umrii rabbi akka nu fas jirani aboo yoo nuti gaafa san Mangistuu Haayilamaariyaam nu dhibee rakkannee yaa rabbi bakka ijoolleetti guuran san namichuma san fidi jennee nuti du'aa hin sifinne rabbi amata waliin nun deebisin jeen ni jiran si Adam Tuulaa ammallee ni jiranii rabbi asii waliin nun deebisin jeen obbo Mallas Zeenaawi san booda iskiriina keessatti televizyiinatti hin deebine nuti wanni guddaan barbaannu ummata Oromootis ta'e ummata Itoophiyaa jaalala barbaanna shiraa fi cubbuu gartee namoonni tokko tokko keessatti oofu shiraa fi cubbuu namni tokko tokko harka dhoysaatiin keessatti oofu rabbii guddaan ni harka ummanni keenya inni ajuufun dabalamaan doktorri keenya fide kun dhiiroo maal nu fiduu deema sirna Haile Sillaasee jalatti deebuu deemna sirna warra nugusaa jalatti deebuu deemna obbo Abiyyiin gaafattoo dura filamu ummaan tiyya akkaan anas dhufu nugusa torbaffaa akkaan ta'u osoo nanaama torbaan naa himtee jan miidiyaan hin dhagee laata dhiiroo dubbiin san karaa warra nugusaa nu deebisuu deemti wanni shakkii jiru jechaadha biyyi kun sirna dimokiraasiirraa sirna walqixxummaa sabaarraa sirna qabsoon ummata Oromoo dhiinni Oromoo keessa calaqqisurraa karaa biraa nu deebisuu deemti waan juu qalbii teenya keessa nu seene sirna kamitti deebuu deemna dhiira teenya ijoollee teenya isin eebifna eebba keenya qabdan ammaas hadaraa rabbii feegaa alagaa gammachiisuuf jecha Oromoo waliin dhabina awwanni jabaan isinii dhaamu alagaa hammatuudhaaf jecha saba kalee isinii qabsaa'e Jawaar Mahaammad isaatu bar isin jala nu jilbiifachiise akka isin fudhannu isaan nu godhe abootaa obsa anarra waan beeytan Oromoonaa isinirra beeka amaanaa itti kennanne Abiyyitti amaanaa kennanne Lammaatti amaanaa kennanne amaanaa hanga filmaanni ga'utti hafuuran baasinaa hin morminaa kan ujeen uusisiise Jawaari awwaan tokko waan na dhibee jira doktora keenya kana kaaka urjiitti jaalannu Abiyyi Ahmad bombiin itti darbame Finfinneetti
bombii darbame san harkaan qabee harka dhoote dargaggoo Oromooti. Lamada osoo dhageeffachuu jirru abaluu darbee abaluu qabamee seera dhiyeessine wani nu himtan hin jiru. Waan tokko nu himtan hin jiru. Hin dhageenye nuti. Asuma dhiyeenya kanatti waan hamaa biyya keessa raawwachaa jira. Nama biraatii miti. Wallotti namaa dhumu jira. Warra wallo dhumu jiru san maaltu fixu jira. Lolli kun eessaa ka'ee eenyu oofaa wani nu himame hin jiru. Siyaasni kun ifa nuu ta'uu qaba. Siyaasa kana ifaa wal jala yaa'uu qabna. Waan beeynu jala yaa'uu qabna. Siyaasa ifa nuu goone. Siyaasni dukkana nu ta'e arguu dadhabne. Siyaasni biyyattii garam deemaa jaamaa jirra. Lamada dirreedhaa keessatti ibiddaa deemu jira. Maaltu oofu jira? Biyyi kun mootummaan qabu. Oromoon nagee godhuu hin danda'u. Oromoon yoo nama bulche dhiigni dhaabbachuu hin qabu. Wanni dirreedhaa nurraan dhaabbanne. Leengadda Affaaritti nama 16 dhume. Lootee galtootaaf fixee jiran. Lootee galtoonni biyya mootummaan jiru keessatti sabni Affaar namni 16 akkamitti du'e? Maaltu fixe? Leengaddaa sodoo Jawaar du'e humnaan beekamne ajjeese jettanii guyyaa lama taziyaa waajjanii guyyaa kaanne hafaa. Wanni kun sirraa'uu qaba. Adaamaa keessatti nama laaf hin dhabne nuti fira keenya. Biyya kana mootummaan bulchu Adaamaa eenyu bulchu jira? Eenyu Adaamaa bulchu jira? Saba keenyaa miti. Waraana nurra deemu. Wayyaanee nu fixe jennee wayyaanee abaaraa turre. Arra sirni keenya masaraa mootummaa keessaa nama qabna. Nama keenyaatu achi nu gale. Ijoollee keenyaa nu bulchu jira. Nuu miti saba Itoophiyaa irraa ajjeechaan garmalee kumaa dhaabbachuu dide. To'achuu dadhabne moo? Abuu dadhabne moo? Humna addaatii Itoophiyaa keessa jira moo? Ajjeechaan namaa ka garmalee deemu kun qaamni nageenyaa achi jiru kun nama osoo namni ilaalee argu poolisii 500 jira jan Adaamaa keessa. Poolisii 500 jira jan. Poolisiin 500 nama 5 eewaluu hin dandeenye. Lubbii nama 5 hambisuu akkamitti dadhabee harka keessaa qabaachuu baate. Haa ta'u bushooftuu fi dukamirrattis wanni jiru waan fokkataadha. Sambira kuti mee dura ODP'n akka dhaaba ODP'tti keessoon isaa maal fakkaata? Godinni maal fakkaata? Godina beeytanii? Aanaan maal fakkaata? Aanaa beeytu? Jara keenya aanaa tolchaa. Oromiyaa keessa maaltu jira? Aanaarra maaltu jira? Godinarra maaltu jira? Maal wanti jijjiirama kana nuti akka bakka nu ga'u jennee jijjiirama kana leellisu jira. Itti gammadu jira. Oromoon nu bulcha jennee hedduu akkanatti gammachaa jira. Maaliif sirna keenya keessatti miidhaan nu deemaa jira? Waan maa jijjiiramuu dadhabe? Godinni kun hin haara'uumu. Aanaan hin haara'uumu. Isuma duri. Bakka duruu dabraa jira. Dubbachaa jira. Wanni jijjiiramu hin jiru. Maaltu kana ta'e? Kun osoo sirraa'een kitaabni dabalamaa jiru gubbaan dhufe maas. Dubbiin nu baay'ate. Kam qabannee kam dhiifna? Rabbi jaa. Rabbi sodaadha. Oromoon qawweedhaan qawweetti amanu Oromoon jaalalatti amana. Nu jaalalatti amanna qawweetti amannu. Waraana baay'ee qabaachuutti amannu. Yoo Rabbi kadhannees Rabbi irraa arganna. Yoo Rabbi kadhannee Rabbi irraa arganna. Yoo Waaqa kadhannee irraa arganna. Akka argannus ni beeyna. Isinis ni beeytu. Ilmaan keenya namni maal jechuu jira? Oromoon sirna naftanyaa jala deebuu jira jechuu jira. Kana adda baasaati sirna naftanyaa jala deebuutti hin jirru adda nuu baasa. Karaa deemuu deemtan nuu ibsa. Ilmaan keenya du'aa isinii goona ifa nuu baasa waan beeknuun nu hoogganaa isin jennaa galatoma.